ajjechaan tun ajjechaa naasuu malee raawwatamte. Ajjechaa araaran qabne. Ajjechaan tun ajjechaa dhiifamaa wal bira kunnuu miti. Tana poolisni Oromiyaadhaa ijoolleen poolisa Oromiyaa keessa miseensa taatee hojjechaa jirtu akkuma nama dura jeenota ilmaan Oromooti tajaalala sabaa qabdu ta gaafa Oromoon Harargeedhaa Somaaleerraa buqqaatu hunda abdiileedhaa wajjin wal qabaa turte. Haqarratti hojjetti. Hoggansa bira jirti dubbiin malee ijoollee bira hin jirtu dubbiin. Poolisa Oromiyaa tokkoon komatinaa ajjechaa tanarratti. Tokko poolisa Oromiyaa tokkoon komatinaa giseen isin hin jiru hoggansa poolisaa irratti komadhaa malee gaditti tanatti miseensa irratti hin komatinaa ijoolleen ajaja raawwatte. Dubbiin ka ajaja kanne. Bakki dubbiin jirtu mataadha ajaja ka kanne. Abbaa ajaja kanne saniitu rizaayin godhuu qaba. Abbaa ajaja kanne saniitu hidhamuu qaba. Abbaa ajaja kanne saniitu itti gaafatamuu qaba. Abbaa ajaja kanne saniitu seera dhiyaachuu qaba. Araarri jiruu jechuu tanarratti. Abbaa ajaja kanne. Ijoollee teenyata poolisaati miti. Ijoollee zinnaara hidhattee kilaash qabattee deemtu teenyatuun ijoollee qulqulluudha. Aan wajjiin hojjedhee beeka ijoollee hunda tana. Bara dabreen kana hunda ijoolleedhaa miti dubbiin. Ijoolleen ajaja raawwatte. Eega telefoonni hedduun bilbilame booda. Eega mariin guddaan godhame booda. Eega waa meeqa ta'e booda. Ijoolleen ajajni itti kennamee ajjechaa tana naasuu malee akka ijoolleen raawwattu taasifame jechuudha. Sadiifuu abbaan badii ijoolleedhaan ijoolleen eemara raawwatte. Waraana keessatti waraanni ajaja raawwata. Ha ajaju dubbiin. Qabadhu tane. Warraaqsi keenya amma booda ka ta'uu qabu abbootiin waan kana ajajan seera dhiyaachuu qabaadha. Abbaan waan kana mataa poolisa irraa kaasee, mataa mootummaa naannoo irraa kaasee, mataa mootummaa paartii irraa kaasee abbaan waan kana keessatti hirmaate. Marii kana keessatti hirmaate. Abbaan waan kana raawwachuu quba qabu. Ajaja kanne hundi seera dhiyaatee dhiigni abbootii gadaa har'a mirkanaa'e kun heeraa fi seeraan dhugoomee bahuu qabaa jechuudha. Kana ta'uu baannaan Oromoo dhumtee beeki. Tun falmii nuti akka miseensa paarlaamaa tokkotti ani dabarsu jiru akka miseensaatti dabarsu jira kana. Na laallatti dubbiin. Dubbiin na laallata. Dubbiin si laallata. Dubbiin nu laallata. Ajjeefamuun qaban jechuu abbootiin gadaa. Za'aa jahatti qabamanii hanga za'aa 12tti marii ba'aa fi kirikiriin gaggeeffamtee za'aa 12 irratti ajjeefaman. Namni Sibaat Naggaatu qabnee finnee hidhaa baasne. Junta wayyaanee ka dirree lolaarra loltuu ka madaa fuunee dirreerraa madaasa wallaannee mana hidhaa naqu jirra. Abbootii gadaa teenya abbootii gadaa karrayyuu sababnummaan nuti eega za'aa jaa qabaman booda hanga za'aa 12 tursiisamanii ajjeefamaniif maal ajaja kakanneessanii jechuu dubbiin. Silaa ijoollee poolisaa taate za'uma jaata qabde sanirra fixxi ijoolleen. Osoo ijoolleen irraa taate asitti dagaltii jechuu dubbiin. Osoo ijoolleen irraa taate laal ijoollee poolisaa ta'e hidhattee irratti xiyyeeffatinaa abadan wanni isin hin ja'uuf maal osoo ijoolleen irraa taate hogguma dheeyxee qabdee san ijoolleen lip gootii jechuu. Osoo ijoolleen irraa taate ijoolleen irraa himitii jechuu dubbiin. Ijoolleen za'aa jaa qabdeeti. Za'aa 12tti ajjeesaan itti dhufte ajajni itti kenname jechuudha. Ajaja san eenyu kanneedha nama lama qabnee ta mootummaan naannoo Oromiyaa burusha oofuu fi ta Ibsaa Saadiqiitu waan kana raawwate jettanii isarra maxxansu yaatanii fi kun tasuman dalaguu jechuudha. Hin dalagu takka
takkaan maqaa harkaa qabnaa jechuun nuti ammas na amana takkaa siyaasaa keessa seenee waan harkaa qabna jennu taa harkaan qabne hin dubbanne jechuudha. Osoo aan du'e amma duruu waraqaatti bakka meeqa kanninee jirra maqaa isaanii hangaan an jiru hin baasin anaa baasatti aan kunnaan achiini baati. So an ajjeesuudhaan hin haftuu jechuudha dubbiin bahuun maqaan eenyufaadha. Joolleen jajjabduun biyya keessaa fi biyya alaa jirtu hundi maqaa harkaa qabnaa jechuudha. Duruu qulqulleessine eenyufaadha waan kana keessatti hirmaatee jira. Eenyufaadhaan waan kana keessatti ajaja kennee jira. Tanaafuu kan xiyyeeffachuu qabnu abbaa za'ajaa ijoollee qabee miti. Abbootii gadaa qabee miti. Osoo ijoollee irraa taate ijoolleen za'ajaa qabde za'uma jahan saniif fixxi. Ijoolleen za'ajaa qabdeeti ajaja eeggachaa turte jechuudha akkama agoonu. Warra mari'atee wal mari'atee ajaja kana gad dabarsee ijoolleen tun akka jara kana fixxu taasis. Warra san jechuun mataarratti rarra'uu qabnaa. Mataadhaa. Mataarra jiraa ka ajaja kana dabarse. Isaan kana ka aangorraa bu'uu qabu. Isaan kana ka hidhamuu qabu. Isaan kana kaniifi seera dhiyaachuu qabu. Isaan kana ka adabamuu qabu. Tokko jalaa ba'uu hin danda'u jechuun haqaatu akkana. Nama lama qabnee ijoollee lamaan qaqqabnee jirra. Ijoollee lamaan qabnee to'annaa jala oolchine kana qofaatuun nama 14 san ajjeesee kaanis akkana godhe jennee yaannu ammoo qaamni biraatis ni jira. Qorannaa oofaa jira. Qorannaan ooftan hin jirtu adeeroo wal beekna ni beeytan xumurree jirraa barmariidhaan. Wanti tun mariin xumuramtee jirti miti ookiyya. Hai. Ummata dho'isu jirtan malee dubbiin dhumattee jirti miti. Himaa ummatatti. Tanaafu tana sirritti beekuun barbaachisaadha. Haqni kanaa dhugaan kanaa tun ammoo raawwannee callisuun hin taatu yoo sobaaf qabsoof nu taate malee. Yoo mindaaf qabsoof nu taate malee. Yoo waan faayidaa dhuunfaatiif qabsoof nu taate malee. Yoo dhugaadhaa fi haqaaf qabsoof nu taate. Yoo badhaadhinaa maayyiinsaa ifaatiif qabsoof nu taate. Yoo badhaadhina hunda galeessaatiif ka qabsoof nu taate. Badhaadhinni cubbuun jaalatu. Badhaadhinni hijiban jaalatu. Badhaadhinni yakkan jaalatu. Badhaadhinni iftoomatti amana. Badhaadhinni haqa hunda galeessaatti amana. Malaammaltummatti namanu badhaadhinni. Hattummaadhatti nama nu badhaadhinne. Muummichi ministeeraa keenya baridduu tana gisee haasa'u gartanii mootummaa keessa abbaa tujjaaraa tokko abbaa qabeenyaa tokko duuba eenyu jira jedhe. Baalasilxaana tokko jira dhuga moo kijiba dhuga. Baalasilxaanticha duubaas eenyu jira. Buloogaraa jira. Ka maqaan Faarsi jedhaniin. Kamaqaan Faarsi jedhaniin dhugaan jirtu tanaa jechuun biyya teenya keessa. Dhuga dubbate muummichi ministeeraa keenya. Tanuma tanutis jechuun jirru war. Abbaa qabeenyaaf dura buustaniiti. Warri aangorra jirtu duubaa taatanii qabeenya uummataa saamuu jirtanii jenne. Irra waliigallee adda baane hin saamne jettan. Abbaa gadaa hin ajjeefne namni abbaa gadaa ajjeese hin ajjeefne jedhu jimaa fi simintoo hin saamne yoo siin jee amantee si bira jirti malee rakkoon na bira jirtu takkaa isa bira jirtu si ka amanu bira jirti jechuudha. Awwaaniin harka keessaa hedduu chiipsii abiyootaawi dimokiraasii cinqu jira warra keenya kana. Qabadhaa tanallee ijoollee waa barreessitan. Chiipsii abiyootaawi dimokiraasii chiipsii wayyaaneen mataa keessatti abiyootaawi dimokiraasii itti leenjistee biraa deemte saniitu mataa keessa jira. Appilikeeshina badhaadhinaa ilaammaan buufanne isaan. Chiipsii kana rangodhu jiran kompiitarri isaanii kan rangodhu jiru chiipsii badhaadhinaa osoo hin ta'in chiipsii abiyootaawi dimokiraasii kana rangodha. Tanaaf naasuu nama isaaniitiifis hin qabani. Ummata isaanii hatuurraayis hadoottii hin qabani. Wahuma takka irraa sodaan qabanii jechuudha.
abiyya chipsiin tun keessa jirtu duraanuu chipsiif keessan keenya muumichi ministeeraa keenya inni ma qulqullu yoo amma pirezidantii Somaaleedhaa Mustafee laalte chipsiin qabu chipsii san hin qabu inni alaa dhufee pirezidantii ta'ee qulqulluudha inni chipsiin san keessan jirtu ummata isaa fayyaduu irra dalaga Mustafeen warra keenya kana yoo laalte chipsii sanii keessa jira achi keessa guddatanii chipsiin san maqa jirtu appilikeeshina kana buufanne kabadhaadhinaa kana afaaniin jaammalee dilleet godhanii chipsii san memorii san dilleet godhanii appilikeeshina badhaadhinaa kana buufanne saniifuu gizeedii fi rangodhan hunda chipsiin abiyyootaawi dimokiraasii kanaat deemaa jechuudha. Abiyyootaawi dimokiraasiin maali? Amma kalee fi dheengaddaa achi aantu hunda godinootaa fi aanaa fi kana hunda irratti nurra mareechiisaa turan. Akka gaafa lammaatii fi xayyibaatti. Qaanyi. Rabbii isin uume sodaadhaama. Badhaadhina kana waliin qabsoofne. Yoo wareegamaa walirra kafalle malee wajjin itti injifanne. Arra haqa kana maqaa dubbanneef nurraa mari'atan jechuudha achi baanii laaqaanyi abbaa gadaa kanas hin ajjeefnee jarri keenya jaanii walgahii irrattis qoratamu jirti bu'aansii gaafa baatee isin beeksisna jaanii uummata gowwoomsuudhaaf yaalaa turan uummanni immoo isaanirra shaaxira irraan fudhan arra amma abbaan gadaa akkamitti namichi kalee walgahii si teessisee nurraa si haasofsiisu san boru ganama akkamitti gabbee si laaluu ta'a kijibaadhaa jechuun namichi nu ergamaa haqaafin dhaabbatu jechuun uummataafis hin ta'u hooggansaafis hin ta'u inni akkasi baruu qabdaa jechuun warruma amma godina aanaa waan kana hojjechuu jiru hunda wahuma gubbaatti gakkannamte fuudhee deemee raawwata malee wanti tun dhugamoo dhugaa miti jee ejjennoon qabu dubbiin qoonqootis ni jirti dhuga dubbiin makiinaatis ni jirti dhuga hiyyummaanis ni jirti dhuga haa taatummoo lubbuun tun zalaalam hin jiraatu yoo duute yoo haqa dubbattee Hai, beema gani. Hai, yoo haqa dubbattee duuterra wayyu. Ummata kee gaddeemtee sobuurra. Amma kalee akkas jechaa soban. Eega isaan guyyaa akkas jechaa sobanii mirgi dhala nama Itoophiyaa kalee ibsa baase. Arramma faanaa fi wanni hundi gadhiise eega gadhiise itti bilbilanii kaasaa jaaniini ijoolleen jalaa qacam gootee gadhiiste qilleensarra jirti wanti hundini. Eegana ibsa dhufanii kannanii dubbiin akkana jaa amanan fixuumte jechuu dubbiillaan. Amma ati kakalee uummata dura taa'ee hijibu san akkam ta'u teessa. Mee qaanyii ta'e akkam ta'u teessa. Akkam jettee uummata kana dura deemtee uummata bulchita. Mee akkam jettee uummata kana dura deemtee uummata hogganta. Uummanni hundi hijiba si beera jechuudha. So haqaaf dhaabbachuun tanaaf gaariidha. Alhamdulillah jechuuf dhufne galatoomaa jechuuf dhufne boleeyyan keenya haqni hundi kanuma baha dhugaan hundi kanuma baati yoomiyyuu taanaan haqarraa if boodan deebi'inaa itti miidhama itti araraafama itti reebama dhugaarraa immoo if booda deebuun hin jirtu badhaadhinni nu waliin jiru arraas paartiin teenya paartii badhaadhinaati. Boruus paartiin teenya paartii badhaadhinaati. Iftaanis paartiin teenya paartii badhaadhinaati. Nuti badhaadhina hin ganne ganuufis hin teenyu. Yooka taayitaa taatee fi akka wantaa taatee nuti bakka bu'aa uummataati an. Tasanirraa haftee immoo badhaadhina kanaaf aarsaa barbaachisu kafallee as hin geenye nu hundinuu nu qofan jenneen nu hundinuu aarsaa kafallee kana keessatti ammoo bu'aa uummanni keenya argachuu qabu uummata keenya gowwoomsinee ajjechaa uummata keenyarra raawwatamu callifnee reebicha uummata keenyarra raawwatamu usnee deemuudhaaf miti ka badhaadhina seenne kaayoon badhaadhinaatis uummata reebuudhaa miti. Abbaa gadaa fa'a ajjeesuu miti. Uummata Oromoo saamuu miti kaayoon badhaadhina. Tanaaf lafee jabaannee ejjennoo qabaannee kutannoo qabaannee murannoo qabaannee wanni falmu jirruuf haqarra maqaa jirruuf dhugaarra maqaa jirruuf yoomiyyuu taanaa muumicha ministeeraa keenya garagaluun teenyu
yoomiyyuu taanaan badhaadhinatti garagaluun teenya yoomiyyuu taanaan diinni badhaadhinaa diina keenya ka abbaa gadaa ajjeesee hin ajjeesne jee ammaas diina keenya ka ummata keenya saameen saamne jee ammaas diina keenya ka ummata keenyaaf haqaan hin hojjenne ammaas diina keenya irra qabsoonaa jechuu kana tasuman dhiisnuu jechuu tasuma amma bargandi ollaafaan nun dhageen faa jennee rakkannee cinqachuu jirra malee wanni tun tasilaa akka gaariitti afaan amaaraatiin farraa haasuu sila akka gaariitti maaliif warri keenya kun xiqqoo warra sanis ni sodaatanii lakkee warra san ni sodaatan haqa walitti muu way ummata keenyaatu warra san hin sodaanne malee warri karaa keenya jiru kun aangorra ka jiru ni sodaata warra san ni sodaata silaan gamma nuti iyyuu jirru kana afaan amaaraatiin isaan iyyani qaaxa hundisii aangorra haramte qaaxa taanis hidhamte dubbin ammoo diinni nu dhagayeeti boruuf nu miidha jechuu fi afaan keenyaan haasa'u jirra abbaan gadaa karrayyuudhaa hiccittiidhaan hin ajjeefamne yakkaatu irra raawwatame ajjeefame osoo nu saaxiluu baanne immoo dhiigni isaa dhiiga sareete kalees dhugaaf dhaabbanne ammaas dhugaaf dhaabbachuu jira borus dhugaaf dhaabbanna tanaafin isiniin jechaa jira poolisoota irratti mufii takka ummanni keenya akka qabaatu hin barbaannu badii takka hin qaban poolisoonni ajaja poolisii irra jirti dubbiin gubbaa jirti Aizar isaan kun aangoo gadhiisuu qaban hidhamuu qaban heeraan gaafatamuu qaban qoratamuu qaban amma fakkeenyaaf anummaan kun fakkeenyaaf hin jee anummaan kun pirezidantii ta'e kan naannoo Oromiyaa anaan ummanni ni hatte naan jee waa bishaan hattee ummanni naan jee anummaan koree na jala jirtu tanii na muuddadhe mee deemaa bishaan akkaan hatte naa laala yoon jee ni taati jara keenya akkuma walitti himnaa jechuun dubbiin akkanaatu ni taati jaarraa 21ffaa keessa jirra jara keenya jechuun anummaan kun amma pirezidantii mootummaa ta'ee ummanni ka'ee bishaan nurraa hattee bishaan kana hataa jirtaa nurraayii badii hojjettee yoo naan jee ummanni hayaa koreen isinii dhaabee qulqulleessaa jeeni anummaan ka ummanni himate ana ka koree qopheessu ana ka gadi buusee koreen qophoojetuun ammaas gadi baatee dubbiitti jarra akka dubbattu taasisus ana ka barruu barreessee ibsa baasuus ibsa ejjennootiis ana jaarraa tokko keessatti nagarre goofata akkanaa kana አላየንም እንደዚህ አይነት ቀልድ ከና ከነ ነገር ረይ ቀልድ ከና ጎፈታ ከና ተካጅሩት ይየት ነገር ረይ ጅሩመት ይየቱ የቹ ሶ ታና ኒስር ረይስና ቀብሶን እንዳበነ ትፉፍቲ ቶፍታጅ ጅረነታ መለጅ ጅረታ አከዱሪ ዱፍኔ አስራ ሄዱና ሶይኑታ አራውማ ዱቢን አባ ገዳቱ ምርከናውቱ jolle qabsaawaa turtaniif ta haqaaf dhaabbattaniif ta laayikii fi sheer dhiisaa isiniin jaaniin dhiisini nuti laayikii fi sheer irran kaayyenne haqa dubbachuu irra kaayyenne malee namni hangamiin sheer na godhe hangamiin laayik na godhe anne ilaalee tumbe irra kaayyenne haqa dubbachuu irra malee siitaanaan siitaate siita'uu bannaan dhiisu akkamiin namni waan ati godhuu qabdu sammuu teetis sitti hima gaafas ati fintaane qorii bishaanitti fajjeesuu qabda qaanyidha iftaatee jiraachuu qabdaa jechuudha iftaatee waan feetu like waan feetu share waan fe infeene dhiisu mirga qabdaa bilisa taatee deemuu danda'uu qabda malee akkasii silkii waliin bilbilanii wal dubbisanii wanta ja'anii oofuu san sirrii miti kanaaf garta akkaanii fi dubbiin dogoggora taate abbaa gadaa karrayyuu ajjeechaa isaa kadarratti ammoo kalees daandii sirriitiin saaxillee arraas daandii sirriitiin saaxillee arra ammoo dhugaan hundi baatee jirti jechuudha
warri dhugaa kanarra ciccitanii hojjettan galatoomaa isiniin jechuuf hin dhufee jechuudha. Qaamni mootummaatis hangasuma gabbaatanii badii fudhachuu keessaniifuu galatoomaa. Warri faanaa biroodkaastii kamaxxansitanii eegas kaastaniis galatoomaa. Warri mirga dhala namaa waan kana qorattanii bakka san dheeyxanii uummata beeksisan galatoomaa. Akka nama paartii badhaadhinaa miseensaatti. Akka caasaa mootummaa paartii tana keessa nama jiruutti badii abbaan fadhe paartii tana keessa taa'ee hojjete nullee wajji qooddannaa jechuudha. Gartanii garaagarummaa nuti qabnu. Tola dhufuus wajji qooddannaa. Badii dhuftuus wajji qooddanna. Yoo badiin hojjetamtees wajji qooddanna. Waliif ammoo dhoysinu beeka. Wajji qooddanna. Badii walii amanneeti waliin qooddanna. Maaliif paartii takka keessa jirraa wala dabannee wal qooddanna. Wajji qooddanna. Ammoo waliin dhoysinu. Waliif hin farannu. Abbaan badii qabu immoo yakkirra muramu qaba. Abbaan badii qabu san adabamu qaba. Abbaan badii qabu sani aangorraa kaafamu qaba. Seera dhiyaachuu qaba. Araaraman qabu jechuu tanarratti. Yoo gaarii hojjennees gaarii hojii qooddanna. Haa walii kijibnuu lammii jeesneetii ta'ettu paartii badhaadhinaa keessatti kitaaba sii dudubbisee barbaadee keessaa dhabeen jirtu. Yakka hojjenne walii haadhoo isinuu ta'ettu. Paartii badhaadhinaa keessatti heeraa fi seera paartii badhaadhinaa keessa barbaadeetiin dhabeen jirtu. Walii gallaa tanarratti wanni irraa haasofnu tun lubbuu namaati. Bootii gadaati. Tana sirriitti walii beekuun barbaachisaadha. Obboleeyyan keenya addunyaarra jirtan hundinuu biyya keessa jirtan hundinuu haqni afaan yoo qaban funyaanii na baha. Afaanii fi funyaan yoo qabdee ijaan baha. Afaanii fi funyaan fi ijaas yoo qabde gurraan baha. Bakka uraan jirtu huddaan hanqinii ni baha. Hinaaf cubbuu hojjetamte tana hunda ibsaa saadiqirra deebisuudhaaf tattaaffiin godhamtu takkallee fudhataman qabdu. Hin qabdu. Abbaan yakka kana raawwachiisee fi raawwate mataarra jira. Maaliif ibsarra deebisuu barbaadan ibsaan liistii hunda maqaa beekuuf jettanii shakkitaniif achi bulchaa jira achitti hogganaadha. Inni ni beekaa waa hunda isaan nu jalaa baasee faa shakkii qabdanii ta'ettu oduu ni qabna nullee. Dubbiin moo ibsaan hin baafne. Hin baafne. Warra rabbiin du'a jalaa baase lameeniitu gabbaase dubbii. Warri lameen san amma eessa jiraachuu hin beeytan. Eessa jiraachuu jirani. Saniifuu haqni yoomiyyuu moo'ataadha. Haqni yoomiyyuu injifataadha. Baga rabbiin isin injifachiise. Baga rabbiin isin moo'achiise qabsoon teenya tamma boodaata ta'uu qabdu. Abbootiin waan kana raawwatte. Abbootiin waan kana gaggeessite. Hundinuu heeraa fi seeraaf dhiyaattee warri mataarra jiru. Oromoon seeyxee kofaltee jiraachuu malee boochee mataa cabsitee jiraachuun si hafuu qabaa jechuudha. Mootummaan teenya, paartiin teenya, Itoophiyaan teenya sabaa sablammii hunda maxxanfannee kofallee jiraachuu qabna malee carraaqannee hojjennee boonyee mataa gaccabsinee wanni Oromoon jiraattuuf takkallee nuun jirtu jechuudha. Takkallee. Kanaaf ammaas warraaqsa feesisa. Kanaaf dhugaadhaan qabsaa'uu feesisa. Kanaaf shoorarkaan feesisu. Jeequmsan feesisu. Dhagaa haruun feesisu. Waan hin taaneen feesisu. Hin barbaannu nuti waan dhiiga yaamaatii fi karratti qabsaa'u jirruu dhiigni haa ba'uudha. Dhiiga biraa akka dhangala'u hin barbaannuus yaadaas hin qabnu. Paartiin kun paartii keenya eenyu oluu leecalloonnaaf. Eenyuyyuu oluu. Paartii keenya kanaaf leecalloo qabnaa jechuudha. Adooddii qabna. Maqaan paartii keenya akka badu godhu jiru warra cubbuu uummata keessatti hojjetee cubbuu dhoysu saniitu nuu diina nuti. Warra yakka hojjetee yakka san dhoysuutu nuu diina nuti.
warra dhiiga dhangalaasee dhiiga san dhoysutu nu diina nuti warra saamicha godhee saamicha san dhoysutu nu diina nuti warra ummata keenya araraasutu nu diina nuti paartiin teenya saniifuu paartii teenya jabeeffannee mootummaa teenya jabeeffannee haqa keenya akka bilisaatti akka nama mirga qabuutti dubbannee amansiifannee falmannee mo'achuu qabna hanga haqa qabdutti hanga dhugaa qabdutti osoo ilmi namaa kun hundinuu sirra walii galee hanga rabbii tokkichi si hojji jirutti hanga rabbii haqaa hojji jirutti hanga xurii qeensa jalaa waa takka si godhuu hin danda'u ilmi namaa hanga xurii qeensa jalaa wahuma takka itti fakkaatti wahuma takka cubbuu namarran kaayin kijibaan namarran kaayin maqaa namaa sobaan hin xureessin haqa qabaannaan ammoo irraachi siqin barcumarraa walii kaana malee haqarraa waliin kaanu osoo aangoo jaalalaaf maal faja'an jaan godinootaa fi aanarratti garee wal jaaraniiti aangoo barbaachaaf manni kun akkana godhachaa jiraa ja'an jaan osoo aangoo barbaanne immoo warra kana dhoysinee aangoo fudhannaar yooma aangoo barbaannee dhabne lakki aangoo barbaannee yoom dhabnee beeyna osoo aangoo taatee bar cubbuu dhoysita warri ma cubbuu dhoysu warra aangoo barbaadu warra niiraa bubuutee barbaadu sumunii fi shilingi warra maqaa kijibaa barbaadu waan hin jirre jechuun waan silaa hegeree gaarii taatu dhabee ilma namaa hedduudha dabarree jechuun tapha kana keessatti ilma namaa hedduu garre hanga wanti tun dhuftu anfaan waa hedduun addabare akka nama tokkootti akka xiyyaatti waa hedduun addabare dubbii tana keessatti waa hedduu addanaa bahe maaliif waa hedduu agartaa jechuun jirama agartu tarraa barattu hedduudhaa jira jechuun barnoota wanti haqaaf dhaabbachuu immoo uumamaan qabna dhugaaf qabna bakkayyuttuu haqaaf dhaabbachuurraa if boodan jennu bakkayyuttuu dhugaaf dhaabbachuurraa yoomiyyuu if boodan deebinu eega duutii abbaa gadaa karrajuutii fi jiillisaa guututti nuu mirkanaa'e gaafiin teenya tamma boodaa ta'uu qabdu abbootiin waan san ajajje raawwattee miti ajajje warri mataarra jiru heeraa fi seeraaf nuu haa dhiyaatanii tohonnaa mootummaa jala haa oolanii qorannaan irratti haa gaggeeffamtu ka bilisa ba'u bilisa haa ba'u ka yakkatti harkame yakkitti harkamu ka amma hin shakkamin jiraannaan hanga dubbiinsaa qulqullooytuullee aangoorraa haa ka'u sila akkas ta'uu qabaame amma yoo shakkame amma namni tokko yoo nan fakkeenyaaf pirezidantii oromiyaa ta'ee dubbii tana keessa harka qabajanii na shakkan ana aangoorraa kaasaniituma dubbii tiyya qorachuudha yoo nan dubbiin tiyya qulqulluu taate aangoon na deebisu yoo dubbiin tiyya qulqulluun taate achumaaniin hafaa achumaaniin gaafatamaa jechuudha yoo an itti gaafatamaa poolisii ta'ee dubbii tana keessa harka qabaadhellee akkasuma na godhu yoo kabiraa ta'es akkasuma godhu bakka sanirraa of maaliif warri hojjetu kun warra kana sodaatee akkaanii fi haqan dhoysine warri kun aangoorraa achisa jechuu qaba qoratamuuf karaan akkas ta'uu qaba akkas banamuu qaba karaan namaaf ogusna inni angorra maqan jirre faqan dhoysu namni inni jiraanna namoo nan dhiisu jaa wanta jaa jechuudha ijoollee teenya mata aanaa fi godinarra jirtuu fi bakka jirre jirtu tawaan tanatti gakkannanii daleessisu jiran an akka namaatti wallaahi al-aziimul kariim hanga xurii qeensa jalaa isinirra waan isin gakkannan raawwadhaa yoo raawwachuu baattan isin dhiisan silaawu ni beeytan isinis soo nu mufatee nun xaaree maarree akkam taane jettanii faa ifin jeeqina an siyaasaan hin beeka waan deemu jiruun hin beeka ammoo haqaa dhaabbachuu yeroon isaa isinitti ulfaachuu malti anaaf yeroon geessee haftee ta'a isiniif isinitti ulfaachuu ta'e walii hubachuu beekuu danda'u qabna waan qaanfattaniif hin qabdu jechuudha dirqama paartiin isinii kan raawwachuu qabdan dirqama mootummaan isinii kan raawwachuu qabdan isiniif hubanna ammoo uummanni isinirraan fudhatu yoo dandeenye immoo haqaaf dhaabbanne irra caalaa bareedaadha dandeenye lakkii dubbiin tun akkanaa miti jennee dhugaadhaaf yoo dhaabbanne hegareef dubbiin akkanaa akkan deemne dhorkuu dandeessaa jechuudha hegareef
yookaan hin dandeessu yeroo hunda akka reefu jeesan chiipsiin san abiyootaawii dimookiraasii san maqaa jirtu wahuma akka takkaa ta'amata 27 san irra deebitee gaafa badhaadhinaatiif daleeyda jechuudha. Amma barri keessa jirru bara badhaadhinaa mootummaan filamee biyya hoogganuu jiru mootummaa keenya ka badhaadhinaa. Ati kaba wayyaanee amma 27tiin uummata irratti hojjedhee wajji deemuun teessu jechuudha booda urgufamuun kennaaf. Sitti fakkaate har'a. In the long run chiipsii kana dilleet gootee appilikeeshina badhaadhinaa buufattee ifirra buufachuu baannaan dilleet ta'uu ta'isa boota. Amma waan sitti maaliif siistama wajjin deemtu boota. Chiipsii si keessa jiru kaabiyootaa dimookiraasii yoo ta'e khatiibeellee. Mootummaa nama deemtu jirtu appilikeeshina badhaadhinaa ka fayyadamtu amma nuti appilikeeshina badhaadhinaa qabna malee chiipsii abiyootaa dimookiraasii hin qabnu nuti. Xiqqoo waliin gallu warra viidiyoo ture kanaan xiqqoo wanni waliin galuu hin dandeenyeef maal isaan appilikeeshinni isaanii abiyootaa dimookiraasii kanaa dilleeti godhuu hin dandeenye. Nuti ka qabnu appilikeeshinni ka badhaadhinaati. Soko wal dhawaa jechuun isaan bira sabarra kijibuu ta'ettu isaan bira ni jirti. Nu bira amma saba kijibuu ta'ettu nu bira hin jirtu. Saba jeesuu ta'ettu achi ni jirti. Nu bira hin jirtu. Wal saaxiluu ta'ettu nu bira ni jirti. Isaan bira walii dhoo'isuu jira. Akkasii wal dhoo'iti wanti. So booda maaliif Abiyyi jaalanna? Sababni nuti muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmad Ali tokkicha akka biliyeena